itti aansee obboleewwan keenya Hudaa Miidiyaa isaan galateeffannaa jechuudha. Maaliif jennaani sagalee nuu ta'uuf dhuftanii. Gaafa majalisa kana inni jaarra jennee ol kaane ummata hiyyeeyyii waan qabne miskiina wallaahi qotu wajjin adaraa maaloo majalisa sheeka qobsiifne bakka qaraa san hin qabanii adaraa hin jaarraa ka'aa jennaan rakkataa fi bal'ataa waluma gargaaree sadarkaa kanarraan ga'e rakkoon garuu masgida kana xumuruu majalisa kana xumuruu dadhabuutiin qaala'insi yeroo ta'aa bira hawaasni Magiidoo isaatti wallaahi kan rabbiillee beeku qaala'insa yerootti walirra bu'uudhaan nurkaa hanga kanallee dadhabne obboleessi wanni hanqinni bakka kana jiru kitaabni karaa nuu seenuu qabu sharoonni adda addaa karaa nuu seenuu qabu asirraa kitaaba tokko bitatuudhaaf ganaa Addis Ababaatti bilbilee Jimmatti bilbilee Harargeetti bilbileetti kitaabni kan nuu dhufu kanaaf warri dandeettii rabbiin isinii kenne kitaabaan nu cinaa dhaabbattanii maktabaa tokko isin nuu bantanii kitaabotiin gurguddaan akka dhufe as nuu seenu majlisa kanatti muktasararraa hanga sunana waraasittaatti wanni qara'amu funuuna garaagaraa irraallee wanni qara'amu baay'eedha jechuun wanni asitti jiru hanqinni jiru hanqina kitaaba asitti qabnaa darasoonni asii risaalaa tokko bitatuudhaaf ganaa Finfinnee fi Jimmaa fi eessaa iyyaafannee naggaadeetti kennaneeti kan nuu dhufu maktabaa tokko asitti nuu banaa rakkoon keenya kana inshaallah akkuma waa hedduu nu cina dhaabbattanii nu gargaaraa jirtanitti jabaadhaa nu gargaaraa isiniin jenna inshaallah kanaaf darasoonni baay'eedha kaas jiru hangi ammaa gartan kun waa xiqqishaadha jechuun hin galee darasaan ammaa aduun dhiyee jennaan malee asin jiru waan maaddii tokko lamaarran caalu jechuu kaas jiru kanaaf namni gargaarsaaf rabbi isinii laaffisee nu cinaa dhaabbadhaa waan rabbi isinii laaffisee jechuun inshaallah isinii hima jechuudha wanni jiru kana fakkaata asitti. Manni keenya hundi isaayyuu reefuma jalqabaa waan ta'eef akka waan reef jalqabamu kana gargaarsa akka kitaabotii adda addaa kan ulamaan keenya barbaadantu jira. Akka quraanaatti illee kan sheekni quraanaa kan quraana qaraayisu wallaahi mana quraanaa kan dhaabbannee qabnu ijoolleen quraanaa illee kan quraana fuutee irraa qaraatu illee agaalii fi kaasii amma juuta soddomaatti kanallee ofirraa akka waan hin qabne kun beekamaadha. Isa kanallee gargaarsa akka nu waliin taatanu akkuma amma obboloowwan keenya himanii Sheekh Muktaar keenya dura taa'aa aanaa keenya akka nu dubbatanitti meediyaa kana yookaan immoo waan amma dubbatamaa jiru kana biyyaan nu gaha Oromiyaan nu gaha akka Itoophiyaatti illee nu ibsa warra biyya alaatti nu ibsa waan jedhamu inshaallah amaanaa ansiniin gahu isuma kana miskiinummaan nutti jiru yoo rabbi jedhe eegga ulamaa qubseefan illee numa keessaa baana jenna miskiinummaa kana akka rabbi nurraa furu du'aayii nuu kadhataa ulamaa keenyalleef du'aayii kadhataa isaan illee nu gargaara akkoo isaanii nu bira dhaabbataa akkasin nu gargaartan akkasin nu dabarsitanu inshaallah akkasin wajjin jiraattan amaanaa isiniin gaanna wabillahi tawfiq assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Ammarraa kaasee Hudaan Miidiyaa kun akkuma dhufee waraabe kana sagalee keenya kana hawaasa musliimaa bal'aan akka nu gahu hawaasa musliimaa Oromiyaadhaan Itoophiyaadhaan kan ala jiruun akka nu gahu gargaarsi deeggarsi adda addaa maktabaadhaan manni maktabaan illee hin jiru akkuma isin agartan kana mana fincaanii illee hin qabu afaan illee hin qabu wanta tokko illee hin qabu jechuudha. Kanaaf uummata kanaaf sagalee akka ta'u uummata kanaaf sagalee akka ta'u amaanaan keenya guddaan kan dhaammannu kana. Kanaaf amaanaa rabbi guyyaa qiyaamaa sinitti dhaammannaa adaraa obboleewwan keenya qubanu qaban karaa maktabaa kitaabaa kunoo ijoollee astees kan gargaarsa hin qabne kan haatiif abbaan hin gargaarre mu'allafaa meeqa kan as keessatti dhufee qara'aa jiru akkuma nama mana rabbii ijaaree rabbiin jannati gati mana ijaara jedhame san warra qooda olaanaa rabbi irraa argatu rabbi nu haa taasisu nullee gammannee jirra isin warri bakka buutanii amaanaa kana gidduu teessanii wallaahi rakkoo kanaaf furmaata rabbi isinii haa taasisu. Egaa nutis akka miidiyaatti ergaa hedduutu nuuf dhaamamee jira. Ergaa isaan nutti dhaammatanii inshaallah nutis ergaa asii waraabne kana tamsaasa gochuu fi waadaa ni galla jechuudha. Nutis hanga masgiidni kun xumuramee wanti isaa barbaachisamu hundi galma ga'utti nutis sagalee ta'uu irraatii duubatti hin deebinu jechuu barbaanna. Obboleewwan keenya icciita rakkoo keenyaaf beekan obboleewwan kun iddoo biraa beekaniin itti nu himuudhaan wallaahi ammayyuu wanni du'aa eegannu tokko warra waasixaa ta'anii rakkina keenya fuudhanii obboleewwan keenya sanatti nu himanillee jazaa guddaa rabbi jannata alfirdoosidha rabbi jara haa kaffalu itti aansuudhaan obboleessi keenyas kan nu gargaaru. Miidiyaa sagalee keenya kana uummanni dhaga'aa jirtanu miidiyaa kana nu jabeessaa bira nu dhaabbadhaa. Hudaa miidiyaa miidiyaan kun baadiyyaa gadi fagoodha bakki jirru fagoodha ganda baadiyyaa gadi fagoodha. Miidiyaan kun dhufee nu ilaalee kunoo sheeka keenya kana akkatti nu ilaalee mutaallima baay'ee akkas argitan kana ilaalee jedhee miidiyaa kana bira dhaabbachuu qabna jabeeffachuudha qabna.
adaraa amaanaan jedha isa kana jechuudha. Namni sagalee keenya kana dhagaa jirtanu hudaa miidiyaa kana bira dhaabbachuu qabnaa jajjabeeffachuu qabnaan jedha. Inni bira masginni kun egaa qorqorroo isaatu dhufe malee ulaa isaatu hojjetame malee ganaa waan baay'ee barbaada. Rootoo kan bishaan itti namullee hin qabu. Namni sagalee keenya kana dhagaa jirtanu masginni kun afaan isaa ganaadha, korneesiin isaa ganaadha. Hawaasni sagalee keenya kana dhageessanu nu bira dhaabbattu jennees abdii qabna inshaallah. Marsaa sasichi irratti immoo kana caala gammannee kan wal arginu ta'an jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Namni kamiyyuu wama rabbi isaa laafisee ni deema. Isin waraabbiidhaan dhuftanii obboleessi keenya kan biroo immoo qorqorroo fi barri isaa akkuma dubbatamaa ture. Kanaan bira dhaabbadhaa jechuudhaan dhufe isaan biratti argaman kun Sheek Zaakir Shurafaa Finfinnee irraa ka'anii Annuura Oromiyaa irraa ka'anii jechuudha. Amaanaa kana asiin gahuudhaaf dhufanii wasalatil amaanatu ilaa ahlihaa. Sheekni keenya Sheek Arabuun amaanaa kana qeebaluudhaaf foochuudhaaf as dhaabbatanii isaanillee nuu fuudhan